Iga ko diga ken makame yanni sanko zragu tama ofi ko nofta undandau sibunu tunarae gama gammachun ko ntawutu iddi ko zrai kamnani garan ko kolfen tabatu natti kana aguyani madana ga koti saburke gammachudan subula ko ninka bon abdi biftu gadi si kofa amana garan ko Yoya shamarkafuune kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jalatti argamtan jirtu haala jira obboleettiin keessan galata rabbiin isiniin jedha baga jiraattanii hundumti keessanuu ana haa jiraatun isiniin jedha egaan guyyaa har'aa waan takka qabattee isinii dhuftee jirte Tsiggeen keessanii wanti isinii qabattee dhuftes akkaataa itti timaatimii firiijii keessa ol kaawwatan jechuudha. Fakkeenyaaf timaatimiin waa hedduuf nu barbaachisaa suguu adda addaa hojjechuudhaaf timaatimiin baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf iyyuu sa'aatii kanatti immoo yeroo ramadaanaa kana keessatti baay'ee hin ulfaata jechuudha. Ganaa timaatimii murree suguu isaa hojjechuu yeroo deemnutti baay'ee ulfaata. Haaluma gabaabaadhaan immoo nuti yeroo itti qofni taanee jirrutti isa hojjetannee firiijii keessa galfannee yeroo itti immoo muddamaa sanatti fudhannee itti fayyadamnuun isinitti argisiisa. Like share gochuu hin dagatinaa. Isa kanadha jechuudha. Miiceen jira. Amma mummuree bishaan abdarra kaayitiin jira. Bishaan keessa buusa jechuudha. Walumaan ilaalla haala isaa jechuudha. Kunoo kabajamtoota hordoftoota koo bishaan keessatti kaayin jira jechuudha. Gaasii itti baneetiin jira. Bishaan dursa danfiseetiin timaatimii kunoo akkasitti timaatimii takka bakka lama qofatti addaan muree itti godhee jira jechuudha. Daqiiqaa muraasa irra tursiisee maxalaatti keessaa naqabaasee bishaan isaa keessaa baafachuudhaaf jechuudha. Sanaan booda immoo maashinii daakutti godhee ni daaka. Hayyee walumaan immoo ilaalla isaallee jechuudha. Dursee isinitti odeessuu osoo hin taane walumaan ilaallaan isiniin jira akkaataa inni itti hojjetamu ishee. Akkasidha like gochuun dagatinaa like gochuun dagatinaa warri haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkasuma immoo yoo waan kana irraa barattan yookiin immoo yoo jaallattan namoota biraatiif share godhaa isiniin jira. Waan kana hunda gootaniif galatoomaadha. Akkasika comment irra naa kaa'uun dagatinaa. Bishaan isaa keessaa naqeen jira. Kuni sukkaaradha. Sukkaara siinii tokko itti naqaa jechuudha. Sukkaara itti naqeen jira. Kanaan booda waliin hin gaha sukkaaricha. Bishaan keessaa naqeen jira already. Amma akkasitti waliin gaheen jira. Inni dhiisa gaasii jala dhaamse. Amma inni xiqqoo qabbanaa'utti dhiisa. Sanaan booda ni daaka maashiniitti jechuudha. Daakee akkam akka goonu walumaan ilaalla. Walumaan hojjetaa jirra miti. Kabajamtoota hordoftoota koo kunoo qodaa isa kanatti kanan naqo'anii kana qopheesseetiin jira. Wantichi immoo kunoo akkas ta'ee jira jechuudha. Timaatimiin erga silaasin argitaasuun kun akkana ta'ee jira. Akkasitti tolee jiran isiniin jedha daakamee qodaa isaa kanatti namma. Inni kun immoo gingilcheen ture miti maxalaatti godhee axallaleen ture. Kun qola isaa firee isaa ta'ee ba'e jechuudha. Already isa kanas itti fayyadamuu hin danda'ama jechuudha. Itti fayyadamuun hin danda'ama gatuu miti. Wanta barbaachisutti itti fayyadamuun hin danda'ama jechuudha. Already yeroon affeelu qola isaa irraan kaasne kunniin immoo kan akkasitti jiru kuni qola isaatii fi firee isaatii jechuudha. Akkasitti kan ba'e innaa timaatimiin immoo akkuma argitanitti kunoo akkasitti jechuudha kan inni ba'e. Already juusii fakkaata.
juicy fakkaata akkasi siniin jala naa xallalamee akkasitti ba'ee jechuudha baay'ee mi'aa akkasittuu dhugaa ba'uunat akkasittuu yeroo dhugaaniyyuu namatti tola jechuudha. Timaatimiin dhugama naan jedhana in dhugama already juicy tolfame dhugama kuniyyuu akka juicytitti jechuudha kan inni hojjetame sukkaara qaba akka juicytitti jechuudha timaatimiin baay'ee vitaaminii guddaa qaba kana hin beektu jedhee abdiin qaba. Nama qodaa isa kanatti naquuf hin deemaa jechuudha uummata qashtii.